isa maqaa hankiif gaafatamte bakki irraa bobbaate yookaan kutaa waraanaa keessa turtu nu ibsuu dandeetta? Eshi galatooma jechaan maqaan koo Koonistaabillee Saabbiluun jedhama. Kanan irraa bobba'e aanaa Moyyaalee kan jedhamtu irraan bobba'e jechuudha Deengaddaati. Lol kam keessa booji'amti? Yoom loli suni? Kaleessa naannoo sa'aatii dheengadda lolli gaafa baane dheengaddadha. Guyyaa lamaan dura jechuudha. Kanan harka koo kennadhee gara waraana adda bilisummaa Oromootti makame garuu kaleessa naannoo sa'aatii 5 geessan harka koo kennadhee jechuudha. Lol sun akkamiin yaadatta? Lolli gaafa sana ture anaaf adda kan ta'ee fi kanan ittiin dhufee fi kanan asitti argitu adda addaa jechuudha. Lolli an arge jechuudha. Kanan loluu dhufe Tigireedha jedhamee dhufe garuu kanan ittiin lola yookiin dhukaasa walitti bane ilmaan Oromoo nuuf jecha qabsoodhaan caakkaatti galan jechuun walitti ba'ee jechuudha. Ati lol kan keessatti fedhii qabdu turte lol kanaatti hirmaachuu? Ani Oromoo wajjin wal loluuf fedhiillee hin qabu garuu dirqama narra jiru bahi kan jedhame bahe garuu immoo gaafa lolatti galamee jedhu immoo ilmaan Oromoo wajjin akkan walitti dhukaasaa jiru akkan wal ajjeesaa jiru naa galee jechuudha. Yeroo lol kanaatti hirmaatu akka waraanni bilisummaa Oromoo akeeka Oromoo bilisoomsuu walabummaa Oromiyaatiif loluun beektu? Tasumaallee hin beeku. Hin beeku yeroo hin jedhu waboon akka Oromoof caakkaatti galee ture xinnummaa kootii kaasee nan beekaanii nan jaaladhaan hin ture garuu ergan qaama mootummaa kanatti dabalamee waraana kanatti dabalamee jibba isaa malee jaallata tasumaa dhageen beeku jechuudha. Amaa isaa malee. Waboon nama ajjeesa, nama qala, shamarran yoo argee 5 ta'anii gudeedu waan jedhamee dhagee waboo balaaleffachuun jalqabe jechuudha. Oromoof osoo hin taane sagaagalummaa yookiin nama saamichaaf kan gale jechuun orienteeshinii waan nuu kennamuuf garaa koo keessatti bakka hin dhabeefi jechuudha. Bakka kanaan dura qabutti jaalalan qabuuf kanan dura yeroo xiqqummaa kootii kaasee amma umurii kanaatti qabu waggaa lamaan asitti waboof jaalalan qabu jechuudha. Asin duraattu kanaatti itti si galchu moo dhimmuun biraatiif itti galte? Waraan kana fakkeenya waraan bilisummaa Oromoo dur dhaabbachuu jaalattee itti galti moo osoo hin beekin itti galtee garuu akka waraanni bilisummaa Oromoo amaasiin jedhan fudhattee isaan wal waraanuu filatte? Ani gaafa itti gale jechuudha. Akkasumaan namni deemaaf hin deemne namni galmaaf hin deemne galmaa itti naqee osoo maatiin manaa hin deemne galmaa garuu kanani kaayyoo koo godhadhee inni guddaan Oromoof dhaabbachuuf jecha qaama kanatti dabalamee lola kana seena jechuudha. Garuu gaafa seenee argamu kan wal lolaa jiru zarii biraa osoo hin taane Oromoof Oromoon mootummaan Oromoo da'oo godhatee qaama jiru da'oo godhatee yookiin qaama bakkee jiru kana da'oo godhateetu waliin zarii keenya yookiin qomoo keenya tokko wajjin akka wal lolchiisaa jiru kaleessaa kaaseen adda baafadhee jechuudha. Yeroo isaan bobbaasan sun eenyu jeesadhaan isaan bobbaasan fakkeenya eenyu jeesa saniin jedhan? Nuti gaafa baane Tigireetu wabootti dabalamee qaama tokko ta'anitu Oromoo lolaa jiru. Daangaa keenya irratti deemnee lolla waan nu jedhan orienteeshinii galgala tokko nu kenname hin deemne gaafa achi geenye jennu waraanni banamee gaafa waraanni banamee jedhu hoogganaan nu fidatee dhufe jechuudha. Nu baqatee galu qofaa ta'anii jechuudha. Isaniinaa jedhaniiti malee waraan bilisummaa Oromoo fakkeenya takka uummata Oromoo qubatee jiru haakka yeroo humni addaa Oromiyaa kun yeroo baay'ee mana uummataa fagu. Isan waraan bilisummaa Oromoo katarkaanfii garjabinna akkanaa uummata irraa fudhate gartanii beektu? An argees hin beeku garuu dhagees hin beeku. Garuu tarkaanfii waboon fudhachaa jiru yeroo orienteeshinii nu kennamu tarkaanfii addaawwaa uummata keenya irratti Oromoo irratti illee zarii biraatu hin taane waboon uummata keenya irra dararaa jira kan jedhamu orienteeshinii gibbii keessatti waan nu kennamuuf ilaalcha nuti waboof ijoollee Oromoo ta'anii waboof qabnu kanaan dura akka wanta shiftummaaf galamee jiru waboon galee jira caakkaadha karaa seera qabaatiin mootummaan galchee jira waan nuun jedhaniif waboon kana booddee caakkaa jiru akka shiftaatti fudhadhee jechuudha akka kootti. Qaamni poolisii na teellaa jiru illee hundumtinuu ilmaan Oromoo amma miseensa poolisii Oromiyaa ta'ummaa addaa ta'anii jiran hundumtinuu ilaalchi isaanii shiftaatu caakkaa galee jira malee waboon karaa seeraan ittiin mootummaan galchee jira kan jedhu orienteeshinii nu kennamu. Isan akka nafxanyaa ergamuu jirtan beektani? An akka kootti hin beeku garuu kaleessaatii kaasee akkanii mootummaa garbummaan bulaa jiru hubadhe naa galee jira jechuudha. Amma warra achi keessa jiru hiriyoottan keessan kaa achi keessatti hafanii
akeek nafxanyaa hangalmaan ga'uuf waraan bilisummaa Oromootiin wal loluu jiraniif ergaan ati qabduuf maal? Ani jaalawwan koo mana qabsoo keessatti nata ilaalta kaniif jechuudha. Dhaamsannaa ammaa kaasanii saayitii kanaa kaasanii jechuudha. Ofii isaanii of ilaalanii maalummaa zarii isaanii maalummaa qomoo isaanii uummata keenyaaf hojjennu maaliif akka dhaabachaa jiran eessa immoo galma keenya eenyuuf kan jedhan osoo of ilaalanii yaada isaanii naanneeffatanii gara waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamanii hawwii kooti. Dirqama otoo hin taane hawwii kooti maaliif akka lolan waboon illee maal akka ta'e an deebisuuf yookiin itti himuun hin danda'a jechuudha. Aboon an kaleessa ergan qabemeetii kaasee jaalala waboon qabuu fi waraanni kan keenyaa qabu adda baafadhee hin beekan jechuudha. Waboon nama ajjeesaa nama qala jedhan anaan nan ajjeesnes nan qalles waan tokko iyyuu nan goon kabajaa nan bukkee jira. Waan hundumaayyuu kabajan kaleessa dheengadda waraana keessatti argadhu malee waboo biratti argadheen jira jechuudha. Lubbuun kan mammaatti hin baane obbolaa fi haadha abbaa ta'anii na duukaa jiru jechuudha. Amma waboon maasii godhu barbaadda. Maatii keessanii deebi'uu barbaaddu moo qabsoo bilisummaa Oromoo makamtee itti fufuu barbaaddu moo gar biyya alaa yookaan biyya keessaa gar biyya biraa deemuu barbaadda? Ani amma sa'aatii kana wanta inni rukutamee jiru murtii jaalala yookiin qabsoo kanatti itti fufee deebi'uun fayyummaa koo irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Amma sa'aatii kana harki tokko narraa citee jira jechuudha. Kanaafiyyuu deebi'ee lolatti nan deebi'e kan jedhu natti bakkaatu. Garuu amma as keessa jirutti duukaan hin jiraadha. Garuu tun gara maatii kootti galee hawwii kooti. Ayyee dhaamsi waliigalaa qabdu yoo jiraatu Oromoo maraaf ka dabarsitu. Oromoof wanta dhaamsi walii guddaa jechuudha. Jaalala tokkoof tokkummaa tokko uummata keenya ta'anii qomoo biraan garbummaa jalaa baanee garii olagaa jalaa baanee tokko taanee waboo wajjin dhaabbannee tokkummaa keenya cibsannee dhaabbannu jedhaa jechuudha. Poolisii Oromiyaaf immoo dhaamsa dhaamu of yaadadhaa lafa jirtaniif bakka jirtaniif galma geessa yaadadhaa adda baafadhaa jechuun ni barbaada. Ayyee gaafiif deebii mooliin gooteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin galatoomii siin jenna. Galatooma.